Humnoonni Israa'el garee Hamas kan Palestiniin rukuchuuf amma sadarkaa itti aanuuf qophaa'aa wayita jiranitti yaaddoo wallabdee ammayyuu dabalaa dhufeera. Haala kana keessa ta'e immoo United States humna qilleensaa ishee dabalataan naannichatti bobbaasuu ibsiteetti. Hoogganaan humna waraanaa United States Lloyd Austin sagantaa televiziyoona ABC qophii This Week irratti ibsa kennaniin dhiyeenya kana haleellaan rooketii fi xiyyaara nammalee yookaan diroonii buufata loltoota keenyaa kan Iraaqii fi Sooriyaa keessatti argaman irratti raawwatamuusaa argineerra. Mirga ofirraa ittisuu keenya karaa eeggateen tarkaanfii fudhachuudhaaf duubatti hin jennu. Ministeerri haajaa alaa United States kan tibbana naannicha daawwataniiran Anthony Blinken sagantaa televiziyoona NBC isa Meet the Press jedhu irratti kan gaafataman United States naannichatti loltoota ishee guddisuun tarkaanfii ofirraa ittisuu akka ta'e cimsanii himaniiru. Addi lammaffaan yookaan sadaffaan akka guddatu arguu hin barbaannu. Humnoota keenyattis ta'ee hojjettoota keenya irratti waraanni akka banamu arguun feenu. Garuu immoo dhiibee yoo dhufe nuti qophaa'aadha. Gargaarsa namoomaan Tarkiin biyyoota namoota nagaa Paalestiniif dhiyeenya gargaarsa namoomaa ergite keessaa tokko. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaaf daayirikteera olaantuu kan taate Cindy Macken gaaffiif deebii televiziyoona ABC waliin taasifteen konkolaataawwan meeshaalee gargaarsa namoomaa fe'anii karaa daangaa Masirii hulaa Raafaan gara Gaazaatti darbaa jiran hedduu harkifataadha jetteetti. We were able to feed about 200,000 people last night during dinner. Galgala darbe yeroo irbaataatti namoota 200,000 nyaachisuu dandeenyeerra. Garuu kun gahaa miti. Kun akka cophaati. Namoonni beela'aa jiru. Garuu kun dhimma nageenya biyyoolessaa nama naannoo kana jiru kamiyyuuti. Jalqaba ji'a onkoloolessaarraa kaasee manni maree bakka bu'oota uummataa United States afaan yaa'ii kan hin qabne bakki Kevin McCarthy ammayyuu duwwaa jira. Mana marichaa keessatti paartii warra Riippaabilikaanii harka caalaa kan qabu hoogganaan koree dhimma alaa warra Riippaabilikaanii Mikaa'el Maakaawul televiziyoona ABC'tti akka dubbatanitti dhimmi giddugala bahaa qooda olaanaa waan ta'eef dirqamaa jedhaniiru. Addunyaan ibiddaan gubachaa jirti. Wanti nu hojjechaa jirru bala qabeessaa fi hunda caalaa immoo warra mormitoota keenyaa kun waan nama qaanessuudha. Afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa United States filachuun ariifachiisaa ta'uu isaaf beekamtii kan kennan Mikaa'el Maakaawul torban dhufu keessa afaan yaa'iin kan filatamu yoo ta'e yookaan adeemsa isaa akka hin beeknes dubbataniiru jala. Gabaasni Veeroonika Baaldiraas Iglesias sagalee Ameerikaaf qindeessite.